Jaalala keessatti dhiira dubartoonni tasumaan barbaanne lameen. Inni tokkoffaan dhiira ofitti amanamummaa hin qabne. Yeroo baay'ee irra deddeebi'amee kan dubbatamu dhiira qabeenya hin qabne shamarran hin barbaadan kan jedhudha. Garuu dhugaan jiru dhiira ofitti amanamummaa yookaan konfiidensii hin qabnes akkasuma shamarran tasumaan barbaadan. Konfiidensii yookaan ofitti amanamummaa qabaachuun dhiiraaf ulaagaa baay'ee murteessaaf dirqama ta'edha. Tasuma ofitti amanamummaa hin qabdu yoo ta'e jaalala keessatti milkaa'aa ta'uu hin dandeessu. Shamarran akka malee dhiira ejjennoo qabu barbaadu, jaallatus. Lammaffaa dhiira mul'ata hin qabne. Tarii har'a hojjettee qabeenya farkaan qabdu ta'uu danda'a yookaan barattee barumsaanis sadarkaa tokkorra hin geenye ta'uu malta. Garuu at least mul'ata bor galmaan geessu hin qabdu yoo ta'e sun jireenya keef baay'ee yaaddessaadha. Hariiroo kee yookaan jaalala keefis vaayirasii cimaadha. Shamarran yeroo baay'ee dhiirota caalaa waa'ee fuuldura isaanii yaadu. Dhugumatti yoo si jaallatte isheen bor sitti heerumtee si wajjin daa'ima argattee bara ishee guutuu si wajjin jiraachuu waan yaadduuf mul'ata bor galmaan geessu at least of harkaa qabaachuu kee barbaaddi. Akkasumatti gadhiisii kaayyoo tokko malee nama jiraatu of hin godhin. Dubartii dhiirri hin jaallanne sadeen viidiyoo kan amma dandeessanitti sheer gochuun obboloota keessan dubaraa hundumaa biraan naaf ga'a. Tokkoffaa dubartii salphaatti argatu. Amalli waloon nuti dhiironni qabnu tokko waan gatii ittiin baasin arganneef tasuma gatii laannu. Maaliif akka ta'e naan galu. Garuu shamara salphaatti argateef dhiirri gatiin kennu. Sammuu isaa keessatti hundumtuu akka salphaatti argachuu danda'a jedhee waan yaaduuf achi buteessi buusuun isaa dirqama. Lammaffaa dubartii naamusa hin qabne. Dhiirri ofiisaaf naamusa hin qabne iyyuu dubartii naamusa hin qabne hin fedhu. Atiqqaatu amalaan isarraa wayyitu taanan du'ee bada malee sin fudhatu. Ofii tuttuqaama kan hin tuqamne adamsa. Badiin kan isaatti mul'atu garuu kan kee guddisee ilaala. Inni soo akkuma kooti jettee wajjin dhiichisaa jirta taanan takka ture si dhiisee gala. Sadaffaaf inni xumuraa dubartii qulqullina hin eegganne. Waan dhiironni dubartii qulqullina hin eegganne jedhan utuu dhageesse tasuma of gattee dhiiratti hin dhiyaattu turte. Hiriyyaan koo dhiiraa shamara wayii dubbisee erga deebi'ee booda waan inni jedhe utuu mucaan sun dhageesse bara ishee guutuun dagattu turte. Amma dandeessanitti qulqullina rifeensa keessanii qaamaaf uffata keessanii sirriitti eeggadhaa. Dubartiif qaamni ishee qabeenya isheeti. Qaama kee akka itti qabdu haalaan beeki. Isheen shamaraa yoo bifa dhabde amala qabaadhu. Inni dhiiraa immoo yoo qabeenya dhabde qarshii dhabde arraba qabaadhu. Kan akkasumatti si jaallatu waaqa malee nama miti. Nama akkasi barbaaduuf kwaalitii wayii qabaachuun kee dirqama. Tasuma ilmi namaa sababa malee si jaallatu. Namni dhugaan si jaallatu sababa malee si jaallata jechuu osoo hin taane yoo sababni sun bade si gateen deemuu jechuudha. Namni lafumaa kee gara kee dhufu akka gara kee dhufuuf at least waan tokko of harkaa qabaachuu qabda. Waan akka inni gara kee dhufu gochuu danda'u jechuudha. Lafti yoo sanyii laatteef midhaan siif laata. Namootaaf wanta laattu hin qabdu yoo ta'e namoota irraa tasumaa wanta argattu hin qabdu. Addunyaan kennanii fudhachuudha. Waan wayii namootaaf laattee dudda deebii immoo waan wayii isaanirraa argatta. Namoota subscribe gootanii maatii YouTube keenyaatti hin dabalamin jirtan ammuma yaalaa yaada subscribe gochuun maatii YouTube keenyaatti dabalamaa. Irraas baradhaa. Bakka jirtan maratti fayyaa guutuunaaf qabaadhaa.